ها أشم هاي بدبوجين هاي بدبوجين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي سواني كم ججار هاي هيا ها أكم تتوجر ور وايفا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لجردمه هيا بدبو جابر نقوم قبضني ميزن. وعليكم السلام بغنا غاندفتن هندي كيسنو أما غنا يرو غبابا بودا دبي جويتي في ألفا اتما دفن سنين جنة من خطاب الجسم الرا غنا سوفا جتشو قبضن اكتيفستوني هندي ورطن قبصت تغرتي غتي باسا جرتن suufa jecha qabdan adeero biyya teessan hoogganuudha. Biyya harreen hoogganuu dandeessu isin akkamiin namni hoogganna harreen piipiitu hoogganaa jirti. Harreen akka nama yaaddu ta piipiitu nu hoogganaa jirti mi biyya. Nuti warri akka nama yaadu namni akka nama yaadu kami biyya nu hoogganne hoo. Hai. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. لايف تيك توك سنين فدوا نما جلا قمتي نما جلا قم ميشان چاينا هم فايدان كبو بيتا تكاتو بيتا چاينا جالتي تي جنبيتين جت چاينا كونستراكشن هنا دفت جالتي بيتا انتلتي چاينا شيري بيتي ميري شيري بيتي انتلا شير قراني intalti halkan guutuu chaayinichuma tokko na wajjira fayyatti chaayinaan guutuun itti wal dabraa bulte way chaayinaan dandeettii dhuma qabdi jettee jaansi chaayinaan hundi wal fakkaattii wanni chaayinaatun cuftisii wal fakkaattiin fedhan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isin invite share godhame isin invite share akami jirtan isin akami jirtan me isin haya gammachurra haftani yo gammachurra haftani pipino rifaturra haftani if jajjabeesu bar online irratti ol yaate postaran pipin duwati postaran pipi mal kijibdu akka keessa jirtan isin beeynaame خنو شيطان تيجي موتين كيسن أكما هيوني كينيا والجهيت أمرتني بهنيني والجهيات التمايا مسيجل والجهي مالي متجاي أفوشا إنما نتجاتاسو هركما دوقوف أفوشا ودلوتي نما إني وشور غوري بدرة التيسون هركما دوقوف شانسي نسين كبتو غافي غافنان اوغيسو جرا سيريا سيغله اتي غافي غافت تانان خدت وجرا سيغله سنيفو نمني اركما دو قف ابو يسين غافي مان غافن نوغي نمني جنا ابو المان غدفنا بيتي مرات هركا جرتي نو تلمان غدفنا سينجان سيغله واتكبي ما فيداني بوسترا ماريدا إسانو ولين دبي بكر راخاتي سويك وقبدني غافة دروا ولينو عاسون دنديني نخجبني ولد دفون دنديني يا دا قبني جاور مرون جاورين دقو مرارا مارين دقو ميتركشو مليون دقو مارين دقو يعني هيو تغيني جاري لكي نتوال دقينيا جي ولد دفنان ولد دفون كيسا مال بوا قبا اللين سرتي ايغته جي نسيغلي موتين شيطانو تا
shayxaanu rajiim sigale hoggii jarri qaamaanis walit dhufu hay walit dhuftanii gaaddidduudha bu'aan qabdu maarroo sakkareeyyaa fi faarsee bulaan bar qiyaamaatti ba'u jira sigale qiyaamaatti ba'u jira mee gammachuu teessan ibsaa gammachuu teessan ililliin ibsadhaa laa shoo godhaa sigale وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جالك ها نقوم قبضني ميزنندينو ها يرتين جل قبضلي زيغلي لولو للقافة جانو رمون زيغلي لقافة نمو أبدا ني تورتي ماليني أرجيت بشان زيغلي أبي نوما توران ني خاء متي ني خاء نامني تن زيغلي نامني تن أفوفتو تنوان قدوا سيتنيتي سنسرها ونجتني هيه أما جرس جنتا قيات سينا يسين invite share ولي قرا ولي الدبر سادة الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والروتن سلامتات ننجرني يويا أكم جرتم في يوماي هندي كيسنو المان رومو نقوم قبدني سنين جتشا gara sagantaa kiyya itti aantu dabra duraan dur Suudaan arramata dureen tiyya haala yeroo jetti haala yeroo isin hundinuu ni beeytanii wallahi hoggita takka ifiin ajaa'iba rabbumattiin shukurii galchaa jechuudha dheengadda gaafa gartee jaawarii caljee hayyoonni Oromooti walirra bobbahuu eegalanii namoonni wal arrabsuu huuni wal kumachuu maal jechuu eegalan namoonni baay'een agartee qabsoon sabaatun isa dhimmamsiiftu qabsoon sabaatun isa rakkiftu yaa rabbi maalumaan nu qabate dhiiroo Oromoon tun abaarsa wahii qabdimoo dhiiroo maaluma sabni kun akkana godhaa jeeti namoota baay'ee qalbiin cabte sigale namoota baay'ee qalbiin cabte keessatti تيم قبريتشو جنة وان انجر تكا تيم قبريتشو يجون مخبودا جيجون مخبودا جنتي جولوتا هنگا مراسة تكون ولي جاري تيم قبريتشو يوكان تيم تايي وان جامو تكا كي بيبين تيم لما دانانگو قبتتي مرمو كاني جيجو وان خيسا بينوف وان وانتتون غرتي Oppiidiyoo tana xafaxafnee gadhaabneef PP tana sirriitti waan beeynuuf kun sabaan ta'uu abadan jennee itti seennee jechuudha. Gaafa san faayidaa dhabdan way maal dhabdan mitirkishoo dhabdan miliyyoo dhabdan adeeroo mee faayidaa wanni qorqorroon kanaa darraa galte wanni ka hattuu lammuufaan namni michi marmeelli garaa guddaa akka ganna qaafaan faayidaa jarri sunuu arkate taayyee dandaya haabbutu afaan dhabaame jaawar maammafaan dhabaame faayidaa wanni jaankiin sunuu arkatte faayidaa qaallichi gororirraa ali gororeen faan arkate faayidaa faaraanii biroo faan arkatan mee kana nuti dhabnaa meen paartii tana nuu uume isiniin jechuu jirraa sigale faayidaa dhaban maarree dhaban ishii osoo teenyaa fayyadamuu barbaanne paartiin akka PP nu fayyaddu hin jirtu PP heeraa seeran qabne paartii heeraa seeran qabne paartii rabbisuudhaan keessa hin jirre paartii namummaan keessa hin jirre kan feete jeeftee kan feete hiitee kan feete saamtee aangawaan si dubbatu hin jirre baga jeefte baga hiite baga kana gootee malee yoo maallaquma hiitee irraa fuute kanarraa waaqooddeef sigale barpaa yoo waa zarafuu feete bar hattoonni fi faarsee bultoonni fi sakkaree bultoonni kun amma wanni katti iyyuuf paartii kanaan arkatan gana paartiin ganaa dhuftu sigale paartiin ganaa dhuftu paartii haqa ummataa hedduu paartii heeraa fi seeratti yoo aangawoonni ummanni filatee
heera cabsan paartii heerattiin seera gartee ittiin adabdu qabdu santu dhufu jira bar. Paartii uummata si filate hatuu hin dandeenye dhufu jira bar. Heeraa fi seera gartee waraqarratti osoo hin taane lafarra kabajuu dhufu jira bar. Bar osoo hatachuu barbaadde osoo duroomuu barbaadde paartiin akka paartii amma jirtuu biyya bulchuu jirtuu tana ta nama barbaachiftu hin jirtu bar. Beeyta akkasii. Sigale. Paartii abbaa feete jeeftee paartii nama feete nama jaartirra walloltan takka qaadhimaa irra walloltan yoo jiraate fuutee waajjira poolisaa geessitee hangaanan dhufee baasuun baasinaa jettee biraa deemtu. Abaluutu amaanaa nu kennatee jedhanii namni haga dhumattichi taa'u. Paartii waan feete zaraftee paartii warqii kiloogiraama 27 warqii qotamtee meerkuurii qotamtee kan xeellaa kanarra sin dhaabne akka feetetti ittiin naggadattu ittiin hatuu dandeessu. Paartiin akka paartii amma biyya bulchuu jirtu ta sheexaantichaa tanaa hin jirtu jechuudha. Silaa hatuu barbaanne. Sigale. Silaa hatuu barbaanne. Silaa faayidaa dhuunfaa teenyaa barbaanne. Bar paartiin akka paartii tanaa deeggaruu qabnu hin jirtu warsa. Isin keeysan beeytan waa takka hin beeytan. Namni faayidaa sabaa filanne wanni abadan jennee dhiifne hin ta'u jennee gabbaanee mormu jirruuf maali? Mimma waan isaan dhaadheessan laala sakkareeyyaan asii oliin iyyaa oolu sunis wanti mataa baaldiitiis gororeeniis gannaqaanis kottaa dalagaddaa kottaa maarree ta'a wanni isaan dhaadheessan tanaa jechuudha. Kottaa hataa jechuu bar. Afaan bilziqinnaati kottaa dalagaddaa jechuun nutu hatachuu jirraa kottaa nu wajji hataddaa. Sigale. Isinummaan hataa nuti saba keenya naannu. Sigale. Saniifuu faayidaa isaanii dhaban maarree isaanii dhaban gaafa nuti dura qabsootti eegalu. Wayi miixirqishoo dhaban miilliyyoo dhaban jaan tachi dhaban boodachii nuti doolaara qabnaa bara. Dalagannee jiraannaa bara. Akka dhiiratti dalagannee sa'aa 24 jiraanna. Dachii bakka feete Itoophiyaa miti biyyoota Arabaa Ameerikaa keessaa dachii binnee mana gosa feete ijaaruu dandeenya bara. Sigale. Warra Kanaadaa boqqolloo qotu seete meela faarsee bulaan irra badaan Kanaadaa gale kanaa bara. Sigale. Irra badaan faarsee bulaa. So kana gartee sabni keenya shawwadamuun qabu jenneeti lafaatti kaanee jechuudha. Waggi nuti lafaa kaanu faayidaa dhaban warra faayidaa dhabe warra miixirqishoo dhabe nuun jaan lakkii nuti faayidaa hin dhabne gaafii sabaa dhabne. Sigale. Nageenya Oromiyaa dhabame. Haadha Oromoo boohu jira. Daangaa Oromiyaa sarbamaa jira. Intala Oromoo mana barnootaatii dubrummaan bahee ulfaan mana galu jira gudeedamtee eenyurraa akka ulfooyte hin beektu. Eessaa akka ilmoo fuute hin beektu ulfooyteeti mana galu jirti. Kun hundi maali nageenya dhabamurraayi. Nagaya kana buusu saba keenyarratti hin duullu jenneeti tiim taayyee yookaan tiim qabrichoo kana jaarree dura gadi baanee jechuudha. Gaafa san aboon utuu bilziqinnaa taane yaaboo maal taatan isinni maraattanii nuun jechuu turan Sigale. Aboon utuu bar isin jala galleeti karaa keessan irra deebine sheekha kan duraan mana nyaataa hundarratti gartee waxii sirra naquu turre mana taaziyaa keessatti iyyuu turre Sigale ja'aniiti gartee namni akka ta'u dhabee jechuudha. Arra eessa jirra san keessa qonneeti arra sadarkaa hayyoonni keenya kan eengada wal dura dhaabbatu wajjin dhaabbaturra jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gammachuun tana caale hin jirtu jechuudha saba Oromootiif. Saba Oromoo ka PP deeggarullee haa ta'u ka PP murmullee haa ta'u saba biyya saniitiif tokkummaa tana caalaa wanni isaanii gatii qabaan jirtu.
garuu warra hatu warra zarafu warra ajjeesu warra itti gaafatamummaa jalaa hin baajee wixxifatuuf kasaaraan kana caalaa hin jirtu jechuudha. Tanaafi gartee sakkareeyyaa fi faarsee bulaa hunda bitanii sigale guutuu saba gadhiisanii faraqataan amantiidhaan itti deeman, faraqataan gosummaan itti deeman, faraqataan naannoon itti deeman, faraqataan biizinasaan itti deeman, faraqataan gartee ana amma duraan isinii hime ganaa saayiziidhaan nama furdaa fi qallaa walitti diruu ta'anii furdaan kun si shuruuf kaawaa maa jala teeysaa nama mulaataa fi goofaree qabummaa mulaataa akka sheekka abbuutaa biramaa teeysaa ati goofareedha banni bereednaam minaamin naafi goofarticha adda baasanii goofartichaa sichi qalan mulaatichaa isa si qalanii jechuudha. Karoorri isaanii sadarkaa kana deemeeti Oromoon garuu beeyma ganyatteeni jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayyoonni Oromoo walirra duulu jiraa miti. Taa'ee wajji mari'achuu jira jechi juu kan hanga nama gammachiisu beeyta. Haga saba kanatti abdii horu beeyta. Haga warra saba kanaan gabroonfadha jee karoorfate qalbii cabsu beeyta. Bar wajji mari'achuu jiranii. Bara rasagaa'ee fi jaawarii wajji dhiyaachuu deemaa eessarratti horni conversation irratti eessarratti kuush miidiyaa irratti eessarratti miidiyaa Oromoon qabdu irratti OMN imma waan inni itti jiru hin beeknu nuti. Sigale. So jechummaan tokkichaan kunu ni goomame hamilee teetiif. Namni dursa wanni hoogganaan tokko inni dhufu bar saba satti hamilee godhuuf yor. Waltaani isaanii hamilee nutti horee jechuudha. Hamilee nutti horee jechuudha. Ta injifannoo itti deemamaa jirti jechuudha. Ati yoo hamilee hin qabaanne yoo gartee wanni hin qabaanne namni hamilee hin qabne bu'aan inni dilas fiduu danda'u hin jirtu jechuudha. Sigale. Kanaafuu hamilee nutti horee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayyoonni keenya taa'anii mari'atan ilaaf ilaameen mari'atan sigale tan irra walii galanii ibsa baasan tan irra walii galanii bulfatanii jechuudha. Sigale. Dheengadduma tana piippiin nu keessa seentee marroon jaawar ajjeesuu deema. Bara akka nama jaawarii yaaduu fakkaate. Jaawar marroo jibba, jaawar maarree jibba, marroon maarree jibba, taayyeen maarree jibba, miixirqishoon miilliyyoo jibba. Jechuu turan akka nama gartee qabsoo Oromooti yaadutti. So kun hundinuu sigale kun hundinuu wanni argisiisu mootummaan tun mootummaa tokkummaa sabatti hin haajamne. Sabni tokko ta'uun isiidhaaf diin akka ta'e. Sabni tokko ta'uun isiidhaaf gartee qalbi cab akka ta'e. Jala mureessii mirkaneessaa jechuudha. Jala mureeti sii mirkaneessaa jechuudha. Warroottan koottaa karaa nagayaatiin qabsaawaa karaa maaliitiin qabsaawaa jiru. Warra karaa nagayaatiin gaafii gaafateehu paartii keessa taa'ee taayyee danda'a irra isa jira. Warroottan koottaa karaa nagayaatiin qabsaawaa karaa nagayaa banamee mootummaan kun mootummaa yaadatti amanuu jiru. Warra Waashingatan Siyaatil taa'ee akkam taana jee nagaya labsi khawal mariyate lolol labsi ni jirrisu. Nagaya labsi. Sigale. Akkamitti sakkareeyyaa fi faarsee bulaa irra bobbaasanii arrabsu jiranii sigalu qabdi jechuudha. Hagam takka akka paartiin tun tokkummatti hin haajamne, nagaya buusutti hin haajamne, diinagdee guddiftee dargaggoota hojii qabsiisutti hin haajamne. Hojiin isin qabsiiftu waraana qofa akka ta'e sigale. Bakka uummanni wal horee siistamaaniin firraa xiqqeessee waan na dhagayaa qofa hambifadha jettee sheeyxaanticha akka fuula dura ciniinnatee itti fufu kanarraa gocha kanarraa sigaluun yoo siin galle waan hin sii godhuun qabu jechuudha. Kana caalaa ragaan hin jiru jechuudha. Sigale. Nama taa'ee wal mari'atee fi qiyaamaan rabbii buute.
Humaan fiddan jaawarumaan fidu jaawar namuu biran jiru jaawar kopha deema. Ummanni guutuun hayyoonni guutuu walitti deemna. Hay dulloota maarree manguddoota. Hay kabiyya bulchu jiru sunuu yaangiidha. Yaangiidha. Leencoolotaa kan dur harkaan feene wahuma isaan jaalatan waan dubbateef jecha. Leencoolotaa akkana jedhe. Leencoolota osoo leencoolotaa kun beeki wanni abiyyi godhu jiru kun sirrii miti jee manguddoo jaarsan. Sigale ummata gartee arrabarraa qolan kutatiin kashlabbee. Sigale. Nuti manguddoo piippii keessa jirtullee kabaja qabnaaf sigale. Yaada isaanii ibsatan waan ta'eef. Gaafa waan isaanii dhagahamu hundaa'u nu dalaganii kutan waan ta'eef. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sigale. Kabajaa qabnaaf jechuudha. Hoggii injifachuu jirtu iyyuun sin barbaachisu. Ijjisiisuu malee. Akkatti ijjisiisuu jirru laali. Akkatti goosu jirru laali. Sigale. Akkatti ajandaa uumuufi jirru laali. Sigale. Baro waan qabdan firratti hin beeytanii. Wallahi wallahi. Gaafa kan paarlamarra taa'ee iyya. Gaafa gartee hayyoonni walga'ii hatattamaa muddamu malee gaalli alba'u jedha. Sigale. Hayyoonni keenya sagantaa baafachaa jira takka takkaan siifin himan. Takka takkaan diplomaasii addunyaa tana galchaa jira waraqaa. Takka takkaan viidiyoodhaan waan inni godhu, waan piippiin godhu, waan milishaan nama godhu, waan dhumaatii uummata keenya irra deemtu. Horiidarii jaanii gartee ijaarsa seeraan alaa jaanii mana miskiinaa kan beenyaa malee diigaa jiran kana takka takkaan viidiyoodhaan. Takka takkaan galchaa jiranii. Namni taa'an jiru. Akkanumas sekireetariin Ameerikaa dawwalee akeekkachiisatti kennas sitti hin fakkaatin. Sekireetariin tokko dawwaluun hagam takka diplomaasii ala kanaa hangam takka akka cimte si argisiisaa jechuudha. Keessattuu bulchiinsi Tiraamp kun waan Afrikaa jedhamu kanarran kaayyatin kanneen wal fixanii dhiisi warra jiru kana amansiiseeti hayyoonni keenya. Ijoollee teenya ficcisiisuu deema malee bishaan inni deebisuu deemu hin jiru ni kijibaa ergamtuu Arab Imireetii jedhanii addunyaa guutuu beeksisaniiti. Sigale. Addunyaa guutuu beeksisaniiti. Addunyaan guutuun ammarra dammaytee sigale. Sekireetariin Ameerikaa hundi asiitti dawwalee halkanii guyyaa bakka taa'uu fi bakka ciisu dhabee sigale faraqataan ichirafa miqaallicha san fuuluma isaa akka jiru laali. Gubatee maaliif dhiiga miskiinaa kan inni dhangalaasu kana rabbi suuraa irraa fuudhee jechuudha. Ammallee jiruun suuraa isarraa haa fuudhu rabbi. Sigale. Kana gantu dhiirti gantuun qabdu bee. Dhiirti heeyidiin qabduu jaan heeyidii dhiiga dhala dhufuu kana hin qabduu jaan heeyidiin dhiiraa kijiba jaan. Nama kijiba aadaa godhate qaallichuu. Nama kijiba aadaa godhate. Maarree jee ogiinni afaan banee haasa'u gartee namni waan qaallichi kun dhuguma haasa'u jirutti fakkaatti. Oromoon gara laafee isaa fuudhanii itti godhan waan qaban hunda. Sigale. Bar Oromoo nagaa godhe nama bar qaallichi kijibaan bar osoo namni isan barin addunyaa shawwatee noobelii fudhatee bar. Takka takka walii quudhuu wayya. Kijibni isaa dalagee. Kanaa booda jaartiin isaa isan amantuun siin jedhu. Viidiyoo tiyya daawwatti zinnaash. Isan amantu wallahi. Yoo viidiyoon tiyya hin jiraanne filmii hindii faa laalti deemte. Anarra amanti. Ni beeyti jechuu kana gaagura. Wanni arra dubbatee fi wanni inni godhu wal adda taate. So saniifuu kana hunda gartee injifanneeti. Sadarkaa gartee kijibaa kana jalatti namni hundi galee dhumetti injifannee arraas geenyeeti arra ajandaa taanee jirra jechuudha. Kana maaltu fide tokkummaa fide jechuudha. Kana maaltu isaanii fide tokkummaa teenyaa akka isaan gargaaran godhe jechuudha. Duru diiyaaspooraa biyya alaa kana tuffataniiti qabsoon abaawoon qabsoo itti maali? Qabsoon isin qabsoo itti maali jechuu eegalte bara oppiidiyoon konfidensiidhaan.
konfidensiidhaan oppiidiyoon bar akkas jechuu eegaltee bar duruun si galee ansirreeffadha. So saniifuu obboleeyyan kiyya tokkummaa kana caalaa wanni nu gammachiisu hin jirtu jechuudha. Nuti kaayyoon keenya qabsoon teenya akka sabni keenya milkaa'uuf akka daangaan Oromiyaa kabajamuuf gaafiin Oromoo osoo hin sharafamne akka deebituuf malee namni gabrii Oromoo keessaa dur Oromoodhaan dha'uudhaaf diinni jaarrate arra gartee humna horee qabsoo Oromootiin humna harkatee Oromoo dha'uun abadan turin ayyamnu jechuudha. Abadan turin ayyamnu jechuudha. Saniifuu what is the next? Amma maaltu itti aanu? Tana siimeetiin sagantaa itti aanu tokko ta'a. Dursa ansumaafiin dheengadda gaafa hayyoonni keenya walga'uuyaan amma walga'uuyaanii online irrattiin isiniin jedhe. Waalaikum salaam. Online irra walga'uuyaaniin isiniin jedhe. Gaafa qaamaa walit dhufaniis qaamaa walit dhufanii ta'anii jeetiin isiniin. Amma tattee aantu tasabaa sablammiitii jechuudha. Keessoo keenya qulqulleeffannee jechuudha. Warri immoo tokkummaan Oromoo nan barbaachisu lakkee abiyyi Oromoo dhiitu qaba. Daangaa Oromiyaa sarbu qaba. Oromoo hiyyoomsu qaba jee amanu waliigaltee tana keessa hin jirru jee ka ibsa baasees jira. Rakkoon hin jiru. Ibsa yoo baaftees booda gaafa jijjiiramni dhufe naa qabsaa'e kan jennu saniifuu nu gargaaraa jechuudha. Kuwaan gaariidha. Kuwaan gaariidha. Uummanni Oromoo eenyuutu faayidaa ifiitii deema? Eenyuutu dhugaadhaan sabni kun akka milkaa'u hojjechuu jira uummanni Oromoo dabaafatee jira jechuudha. Sigalee. Waa meeqa keessa badii meeqa osoo jirtuuti dhiisanii tanani bulfannaa jedhanii hayyoonni kun waliin dhufee saba kanaaf jee nuti harree saba kanaati eega sabni kun tokkummatti haajame tokko ta'uu qabnaa gargar ceceenee gartee kan nuti fayyannu yoo jiraatte sheexaanticha kana umrii dheereessuu qofa jedhaniiti. Hayyoonni keenya walii galanii as bahanii jiranii jechuudha. Waalaikum salaam. Erga as bahanii booda ifi eega xumuratanii booda amma next steppiin sabaa sablammii hojii ta'uu deemaa jechuudha. Walga'ii sabaa sablammii hojii ta'u. Dubbii kana tolte hin garree barbaran. Gaafachii gakkaate bar dubbii. Keenya lola waaqa jee bar. Sigale. Gaafachii gakkaate. Sigale. Gaafachii gakkaate gaafa sii dhumatte dubbiin geemii soo faraadeeru. Amma tattee aantu walga'ii sabaa sablammii hojii. Oromoo wal ta'e Roormaappii Oromiyaan akkamii buluu qabdi? Wal jidduutti amantiin teenya wal jidduutti daangaan keenya akkamii kabajamuu qaba? Aangoon teenya akkamitti walii qooduu qabna? Qabsoon nuti goone tun qabsoo naannoo takka akka hin taane. Aangoo irrattis qixxummaan, amantii keessa qixxummaan, maal kee diinagdee keessa qixxummaan narraa haasa'iqa. Sigalee. So kun hundinuu qophaa'ee dhumatee jira jechuudha. Ala teessee yoo amammootte dhimma keetee deero. Maarreen na dhufu jira fannoo si haa fannisu sheexaanni. Bararra waboo jira booyi. Hoogganaa waboo dhageessee midheengatta oggee haasa. Humna leenjisee kan naqee jira bara. Qopheessee keessa raayyaan ittisaa kan inni baay'ata baasee leenjisu jiru kun waboodhaa bara. Ijoollee dheengadda jaawar karaa cufsiisuu ture bara. Beeyta akka akkasii. Telefoona tokko qofaan lafaa kaatii beeyta akka akkasii. Maaliif akkan waboo injifachuu dadhabee qiyaamaan itti ba'u jirti? Waboo dhawa. Kan sheexaanni leenjisu jiru kun mataan isaa waboo bara. Sigalee.
wanni inni OPDO harka dhiigaa warra dur gartee Oromoo tana adda bahe warra gartee dhiigaan beekame akka Awwaluu akka Fiqaaduu akka Shimallis akka Araarsaa Mardaasaa kana wanni inni kanarra ra'uuf maali? Isin dhiifamni naafi isiniifillee godhamu hin jiru na wajji duutanii hanga dhumatti lolu qabna jee warra kanatti wanni inni akka guguuftan. Sigale. Achii gadiin kanaaf hewwaboo barguutuun. Sigale. Kokkuulleen caffee Oromiyaa keessatti teessu yaangiin sun guutuun barta dheengadda qabsooyitee dhuftee bar. Sigale. So osoon kana harkaa qabdu osoon hayyoota maal fakkaatu kana harkaa qabdu wanni ati maarreen na dhufuu deema miitirkishoon na dhufuu deema miiliyyoon na maaltu si dhufa. Kanaa booda Oromoo waan sodaattu takka hin qabdu adeeru. Oromoon gaafa gartee nama barate hanga irraa kan hin qabne hin gabroomne jechuudha. Sigale hin gabroomne jechuudha. Saniifuu qabsoon Oromoo kanaa booda if duuba diiguu dheengadda namoonni baay'ee yaaddee sigale yaaboo qabsoon wanta taatee namichi gattaa'ee dubbii waa akka jennee miti namichi lafa qabatee jechuu tura. Si fakkaata. Warra siyaasaa jechuun Dooktar Adeero. Dooktarri barsumaa jira akka deemu kana onneen teekkana si taate sombii keekkana si ta'e rajiijiin teekkana si taate guyyaa hangana qabda yoo waan akkanaa dhiisuu baatte yoo waan akkanaa dhuguu baatte yoo dawaa akkanaa fudhachuu baatte rajiijiin teeduu jirti onneen teekkana ta'u jirti sumaa jira deemu kana siin jaabar. Warri siyaasaa akkasii mootummaa jira waraana qabu dirooyinii qabu yoo kana sirreeffachuu baatte yoo kana godhuu baatte yoo kana tahuu baatte yoo kana ji'uu baatte yoo kana sirreessuu baatte ni duuta kasaarte jaane ni beekaa jechuudha. Amma ati sitti abiyyi waan dachii bilijii shiishaa lafa afee sigalee bilijii finfinnee godhu jiru kanaaf sitti hin dhagahamu waan bakka haay mootummaa akkana milishaa qabu kana akkana raayyaa ittisaa qabu kana ka osoon nuti asii morminuu jaartii Ingilizii wajji deemee ilillii dhaabu kana abiyyi guyyaa muddamee gabbahee ilillii dhaaba guyyaa muddamee gabbahee magaalaa haxaaba guyyaa muddamee gabbahee mana namaa miskiinaa fi mana jaaru jira atteeshina namaa jijjiiruuf sigale tana namni irra biree jira sigale. Mootummaa kanatti gartee hajaa hin qabne kana jiguu deema uija maarreen kee akka dooktaraa saniin siin jedhu sigale akka dooktaraa san hayyuu siyaasaa jechuun ni beeka bakka yoo mootummaan kun dhawamu lafaan kaane beeka sigale sigale mootummaa jiraa deemu kana ka xayyaara qabu ka dirooyinii qabu ka ekonomii sossoosu ka maal jiru kana kutee siin jaa hay maal ta'e arrafaa gurbaan jenne maaliif nuti faaktii reyaalitii ijaan garuu tana garra waan duuba jiru garuu amma dooktarri oggii sii hisabu onneen tee dadhabdee miitirkishoon kee dadhabee sombii kee dadhabee jee oggii sii ati jiraa bar deemu jirta yoo hangana godhu hangana keessa duutee isaa kaansariin kee hangana gee kaansarii dhiigaa qabda kaansarii maarree qabda kaansarii marrimaanii qabda yeessii himaa bar dooktarri sigale kana waa hunda himaniif sigale nagaya yoo buusuu baatte diinagdeen si harkaa kutti ummanni ni miidhama ummanni yoo miidhame yaa rabbi mootummaa kana nurraa kaasi jeedduu haa isi godha ummanni si jibbaa dhufa daangaa kabachiisi ummata kijibaa walitti naqin wallaalaa fi wadala qofa wali qabattee iyyaan oolini nama waa beekuuniif marsi jedhanii heesabuu fi turanii jechuudha dawaa sana. Dawaa dooktarri siin heesabee yoo ni fudhanne ati sigale ni duuta moon duutu ni duuta jechuudha. Kunis dawaa warri sigalee warri siyaasaa heesabee fudhachuu dideedduu jira jechuudha. Jiruma ati gartuu kanaaf baqachuu ta'a. Wayyaaneen bar jirtuma ati gartuu tanaaf kutee bar. Wayyaaneen osoon ekonomii harkaa qabdu siyaasaa harkaa qabdu humna siyaasaa tiifi waa hunda humna tikaa hunda to'attee jirtuuti. Siyaasaan isii jalaa urattee kuttee bar.
خنبر دينجين أركاخوتي سياسة أركاخوتي متى ورانا كفر الرئيتا أجرا زين متى ورانا كفر waraanni kuni booda haadhati yana ajjeesu obboleettii yana ajjeesu abbaa kiyya yana ajjeesu dhufuu ta'a jechuudha xiqqoo booda itti dhufuu ta'is saniifuu jarri waan beekurraa haasa'u jira jechuudha faarsee bulaan garuu wahuma liqimsuu hanguma afaan isaa hoggii waa liqimsu adda banamu san iyyuu jira jechuudha yaa boo mootummaa jiguu deema jee jaawarii dafneetii maarree taanaa jedhanii warra jaawarii jookii godhu jira qabaanaa ta'an warri arrakkatti baacuquun guyyaan isaan boohan fagoo miti akkam madura harka walirra diddibuu maarree warri yaaduma kiyyaan ibsadhe miitiri kishoo kiyya osoon sitti himu jirruuti godhu jirta sigale bilziqinnaa si caalaa beeynaa waan kana nuu dhaabee atiin kun nurra duuluu turte si caalaa beeyna hin taane wanni osoon jennuuti godhu jirtaa beek rabbiin quraana wanni buusee bar azaaba kanaa jira if eeggadhu jechuufi eega duute booda ay nafakkaate yaa rabbii way gaafas intalti sunna bireeddeetiin zinaa godhe yaa rabbii way gaafas dachiin sunna bireeddeetiin nama jeesee irraa fudhadhe yaa rabbii way nafakkaatee dhiifama naa godhe inni taate hin taatu jechuudha addunyuma tanarratti isiniis arraa gaafa jijjiiramni dhufe nafakkaatteen hin jirtu arra isinii himu jiru waan shayxaantichi kun ta'e arra isinii himu jiru qabsoo oromootiif namichi kun akkam barbaachisu irraa maayyii namni jalatti hafe nuyi tuffii oromoo qabu sigale gara oggii isiniin kokkoflu isiniin koflu jira bar gowwoota laalakattiin iyyisiisu yee oggii isin jetta sigale so isiniin koflu jira bar mootiin tokko ummata tokko yoo tuffate bulchuu hin danda'u dhugaan si himan hin danda'u arra osoon isinitti himnu sigale waan warri jaarame abbootiin qabeenya maarreen afaan isin dibduu jecha qabsoo oromoo tana dura warri dhaabbattan khaleen akkas ture khaleen zubbii ture khaleen haadhatee isanii himtan sigale san gaafa waliin dhufnee haasoyu jijjiiramni ni dhufa 100% ni dhufa sigale 100% ni dhufa inshallah ta'ala ammaaf si fakkaachuun malchiisa sittin fakkaatu maaliif information qabdu heesoo mootummaa kana akka jiru quban qabdu ati waan qaallichi meekaappii godhatee TV irra sijjuu kana qofa qilleensa qofa irratti isa arkita nuti lafatti kursii hudduu isaa jala taa'u jirra bakka hagamta akka hudduun isaa urattee dabanamu jirtu arku jirra sigale qilleensi hundi akka seenu jiru sigale bineensi hundi akka seenu jiru raammoon akka garaasaa keessatti heddummaatti isa nyaachuu jirtu warraa jechuudha sigale saniifuu wanniin isiniin jiru irra deebuudhaan if eeggadha hoggii dubbattanillee hayyoota kanallee hoggii qeeyxan mee suutuma jaa jaawar maamafaan halloo bineensaa baasee jira warri qeeqee hundi jilbii batee boohee dhiifama gaafachaa jira jechuudha tana osoon oduun hin taane seenarraa dubbisaan jiru hujumaaniin isin himaa jira sigale seenarraa osoon dubbachuutti hin jirre hujumaaniin isin himaa jira saniifuu wanni hin jijjiiramne hin jirtu suuta jaa itti aansuudhaan hayyoonni keenya erga walgahii tana xumuran booda hujii faakti ajandaa gabbaaf ta'e ajandaa siyaasaa keetii roodmaappii kee sabaa sablammii wajji eegarra walii galan booda qaa godhaniiti mootummaa tokko hoggii mormiitu mootummaa san caaltee argamu qabda yaadaan sigale
Amaaraa wajji kamii bulta, Soomalee wajji kamii bulta, Maalii wajji kamii bulta. Sigalee caaltee argamuu qabda jechuudha. Caallee argamuu qabna jechuudha. Mootummaan kun mootummaa jijjiiramaaf qophiin ta'in, mootummaa nagaya buusuuf qophiin ta'in, wali bu'insi hojii isaa akka ta'e, ummata beeleysuun hojii isaa akka ta'e, ummata xeellarra jaaree Harargee tanafaa beeleysuun sigalee. Ugin dhimma Harargee ana dubbadhu waan hin keessa beekuuf akka mataan kiyya na oowwa sigalee. Waan ummanni Harargee keessa jiru bineensi gaaraa keessa hin jiru. Oromoon guutuun akkasuma rakkachuu jirti garuu akka Harargee ta'e sigalee hulaa hundatti cufanii irra hoolaa keessaa bitanii sigalee irra hoolaa sakkaree iyyaa irra wasaqa bitanii sigalee Harargee tana keessa nama waa beeku ariihanii ilaalcha maalii qabda ilaalcha miitirqishoo qabda jedhanii milishaa mana manatti ularra dhaabanii waan ummata keenya kana godhu jiran. Ummata duraan jimaa gurguratee jiraatu jimaa isaanii qaxirraa godhanii jalaan Soomaleetti diranii Soomaleen ummata nyaateetu garaan qabne kan haxaawaa jirti. Sigalee achiin dhaqanii jimaa hangumaa silaa Soomalee gaxee ergan kanaahu Soomaleedhaan akkarraan bitamne. Jabuutii takkitti irraa bitattu amma kunoo Keeniyaatti geessan. Mootummaa Oromiyaa keessaa dhaqe namni Jabuutii fi wanti wal taasiseetti geesse. Maal sheexaanticha kanaatti ergee jechuudha. Jabuutilleen jimaa Keeniyaa akka fudhattu. Jabuutiin Jabuutii xiqqoon tun Soomaaliyaa guddoo ta'an fixaniiti Jabuutiin jimaa Keeniyaa akka fudhattuuf irratti dalagu jiran gaafa annaawunsi ta'e dhagoof teessa. Ummata warshaa tokko hin qabne. Harargeen ummata warshaan tokko keessa hin jirre sigalee. Awwadaay takkitti namni gamaa gamanaa bahee irratti dalagatu. Arra maal fakkaatti awwadaay bakka lama muranii horiidara jedhanii magaalaa diiganii fixanii. Sigalee. Amma waan kashlabbee asirraa afaan bantu gartee bargar quuftee sakkaree iyyaa fi waan gartee ma'aanaan qabne loqoda Harargee dubbattu tana waan Harargee irraa dubbattu sitti hin fakkaate. Dhimma mataa siitiif iyyiti. Tuun abbootii qabeenyaa jala galteeti gartee yoo namichi sun waan haa darbe jettee iyyiti abbaan qabeenyaa. Tuun gartee waa itti darbaniiti gartee farshoo quuftee iyyiti. Namni dhugaa garuu ka ummata Harargee waan keessa jiru arku jiru. Baharatti akka isaan itti dhumu jiran. Namni akka jiru maraateeti mafaa roobni qaxyeeti akka jiru maraatee sigalee dachii gurguree ka qabu gurguratee ka hin qabne gosaan biyyaa na baasaa jee biyyaa bahu jira uummanni keenya. Uummanni dur qabsoodhaan beekama. Arra uummata san irratti gartee tujjaarumu jirra dalagachuu jirra jedhanii irra baachuu jiran. Guyyaan kunis ni dabra. Guyyaan kunis ni dabra. Ambitee abbaa gadallee qabdi. Harargeen abbaa gadallee hin qabdu. Namichi wasayni kanaa darraa galee ifii mana fudhate re'een torbaanitti mana sadhayxee qalamtii nama rakkoo telefoonni itti dawwalamee itti kennirraa muramee Shimallis bashannansiisa. Bakka bu'aa caffee Oromiyaati abbaa gadaa Harargee jedhanii san. So ummata karaa hedduudhaan itti marfame akka Harargee maal mootummaa jaawaruma gaafii gaafatte. Jaawarii wajji wal tahii Harargeen beeka haqarraan kaatu. Haqarraan ka'u manni Harargee. Jaawar kun ni qabsaa'e. Sii kanaawus hin beeknu. Ka jaawar kana fide kasi fide lammaadha. Lammaa san ka fide jaawarii.
qabsoo arra gartee ati itti muumicha ministeeraa taatee ittiin nugusa torbaffaa taa jettee ittiin dhaadattu tana bakka ati jirtuu namni si beeku hin jiru gaafa jarru kun qabsaa. Namicha kana ajjeesuudhaaf osoo hin taane jiraachisuudhaaf wajjinu kootu isin hundinuu ilma keenya wajjinu kootu hanganuma qofa jee uummanni Harargee gaafii gaafate. Gaafa sumarraa xiiqii itti gala ilmi intalaa ilmi haadhaa ilmi intalaa si galee gaafa sumarraa Harargee ciniine si gala ummata Harargee gaafa sumarraa ummata kana hiyyoomsuun qaba duuba deebisuun qaba diinagdee isaanii dargaggoota isaanii kan baran shamarran isaanii akka qara'anii tartiiban taane godhuun qaba jedhanii si galee waan pilaana kaayame jechuudha dursa gosummaa gaddiisan gaafa saniin gabbahee warri irra na dhageeffatu hunillee piipii jedha na dhageeffachuun turre gaafas si galee yaa ummata Harargee gosummaan amma isin eegaltan kun waajjira pirezidaantitti namni Minisootaa tanaa dhaqee sababa intalti caaltuun sa'aniitun itti aantuu taateef ala si balleeysuu deemti jedhanii asii wal ijaaranii dhaqanan qubaan qaba. Yaa ummata Harargee ichi kok isinii taatee wanni kun ichitti isinii qophooyitee ti gosummaadhaan gad isin diiguu yaani tataan jenna maaltu na dhagaye akkumaan irra dhaabbadha isin qofaa miti abbaa qabeenyaa qabu dhaabbadha isiniin jiru kana tuma dhufuu teessa amma mucaa muraa kanallee fuutaniiti jettanii akkana samirraa yaa'u jirta namni ambitini tujaaranuma qabdi ni dhooyfatti nama fi jabaa fi namni ni dhooyfata arraas isinumaaniin jechuu jiru dhooyfadha maarreen saraara diima maarree gurraacha mitirkishoon saraara gurraacha hin jaamu teeysaniifuun jirtan namni gartee isinirra walii galee jira mee dhooyfadha gaafasiis akkasumatti naa hunda geessan faarsee bulaa hoggiidhan juu viidiyoo kiyyaa quban qabdan si galee an faarsee bulaa gaafaan dura gabbahee maqaa kana baasu akkanumatti miti itti yaannee teenye baasee maqaa kana maaliif faarsee bulaan irra badaan faarsee bulaa Harargee waan ta'eef wanni sun waan narra geesseefiin itti yaadee baasee irra caalaan nama qaallicha kana dura dhaabbatu dhabamsiisuu barbaadu mee ilaali irra badduun opiidiyoo Harargee irra badduun milishaa Harargee fi Jimmaa bar badduun milishaa Jimmaa fi Harargee bar mee ilaala so gaafa isaan gosummaa eegalanii na hin taatu jeen ammaas waatu duuba jira yaadataa isaanii arrallee numaan ja'a yaadataa Juneedi muraasa isaaniiti maqaan isaati arrallee numaan jaburullee inni nama siyaasaatii miti nama biizinasaati maqaa isaa baasaas keessa maqaa isaatii fi maqaa Jaawar Maamawwanni walitti hiitaniif hin jirtu Jaawar nama siyaasaati yaadataan nama biizinasaati yoo Jaawar aangoo qabatee yaadataan biizinasa isaa dalagata si galee mee xiqqoo dammaqaa waan namni isiniin jiru understand godha si galee sakkaree iyyaa hayyuu gootanii yaadee dubbataa hoolaan godhina naa isiniin jee yaa ummata hoggii khasaaruu deemuu manni tokko kana ta'a si galee nuti yaannee dubban malee sakkareen ni jiru maaliin jeesa reefu jaa sakkaree iyyaan hoggii sakkaruun sun irraa galte waan balleessin beeku daameejii cinqii hawaasa kana iddutti uume quban qabu saboo maaliin jereefu hay anumaatti na jee jaa viidiyoo isaa laale sakkaree iyyaan bu'aan qabu yaadee dubbataatu irra bu'aa qabaa jechuudha saniifuu ummanni Harargee waan qabdammee suuta jaalala wanni keessan tun hin toltu teenyan toltu jette jaartiin namichaatu beeytaa intala xiqqoo takka irra fuudheeti
jaartii xiqquma kana jee irraa bu'e daqiiquma lamaa fi sadii kana jeetu irraa gatu hayyee hanganumallee eega jettan duraanuu teenyan toltu jette dubbii taaniif deemti teenyatuun hin toltuuti mee suuta ja'a anumaa isiniin jee suuta ja'a isinirra dalaganii isin miskiinumsani bakka jimaa qabda bar hawaasa tokko hoggii dha'uu deemtu sigale duydasaa dhoytaa duydasaa jechuun ekonomii dhoytaa bar namni keenya har'a kam jira finfinnee keessaa loqoda harargeetii waa kadhatanii bar adaamaa keessaa loqoda harargeetii waa kadhatanii bar bar nuti ijoolleen harargee tanuu dhagayamtu akkumatti dubbannu wallaallee yoo mootummaa keessatti ilaalte nama mataa qabu guutuu aangorraa yaasaniif fixanii bar beera nu tarrisan beera harkarra kaan dhumee dubbi soo saniifuu mee laal mee suuta ja'a naa isiniin jee mee naa isiniin jee suuta ja'a mee eenyu faayidaati isaatii iyyaa faayidaa yoo taate nuti PP yoo deeggar PP tana nuti deeggaruu ta'a miti bu'uureessitoota PPti keessa yoo teenye kana caala sakkaree iyyaa caala tujjaarota isin jettan caala wallaahi la nu gatii qabachitti if beeyne ifittiin aman garuu osoo harargeen buqqa'u jirtu sigale osoo harargeen akkana tahaa jirtu bizinesni karaa hundaan irra cufame isin gosaa wal qoochisanii arreessa yaata gosaa baluutu wanti qabaa bar harargeen duraan Itoophiyaa harargeen bar alaabaa uumtee aabaa uumtee qubee afaan Oromoo uumtee sigale saba Oromoo waan jaam Oromiyaa waan jaamu tana uumte awoo isa yaa'u jirta yaaba gosaa baluu wal ga'ii qabaa bar laa ilaaha illallah awoo isa yaa'u jirta bar beera afashaa baluu sigale kunnuuf xiqqeenya buleeysoo kunnuuf xiqqeenya sigale if jaalachuun akkuma jirutti tahee if jaalachuun karoora qabdi sirna dhufu keessatti hirmaannaaf qopheessu hayyuu kee product godhu hayyuu kee oomishu nama biyya bulchuu danda'u nama diinagdee keessatti hirmaachuu danda'u nama gartee bar bakka hundaa nama qabaadhu janti mana wadaajaatii nama qabaadhu mana naggadaatii nama qabaadhu mana gartee sharmuuxallee nama qabaadhu akka ati jaalattu sii godha waan ta'eef sigale waa'ee kee gaarii itti himaa godha waan ta'eef bakkuma hundaa nama qabaadhuun siin jedhe sigale soo saniifuu obboleeyyan kiyya hoggii waa gootan mee dammaqaa waa godha mee ambitituu maal qabdi ammaaliin qaba maaltu na iyyisiise jii ilaalime maaltu na iyyisiise ati yeroodhaaf si iyyisiisaniiti gaafa immoo ifii walitti araaraman abaluun amma nama yaadataa jecha jaawar arrabsu jiru jira yaadataa fi jaawar walitti dhufa nama bizinesaati nama abiyyi jecha jaawar arrabsu jiru jira an kaayyoo fi arrabsa malee nama tokkoo fi abiyyi arrabsaa jiru kaayyoon tiyya sun bakka keenyaa injifannoon tiyya dhufnaan daangaan Oromiyaa kabajamnaan afaan Oromoo afaan federaalaa taanaan kanaafiin arrabsu jira waa takka namaaf jaawar yoo boruu jaawarii aangoo kennellee annumaan morma so gaafa namaaf jecha nama arrabsite namni sun hoggii walitti araarame si isaa jecha nama arrabsuu ture kana wajjii footoo ka'uu baqataa jechuudha maaliif abaluutti araarame kanaatti aaraga sigale saniifu awwanniin isiniin jiru wanniin isin karadhu namaaf jecha osoon hin taane sabaaf jecha namaaf jecha osoon hin taane kaayyoof jecha sigale kaayyoof jecha nama balaaleeffadha nama arrabsa amma fakkeenyaaf mee maalitti Abiyyi Ahmad faarsaa jaawar arrabsitame mee Harargee diinagdee isiirraa cufe jaawar Mahammadi mee Harargee aangoo keessaa yaase jaawar Mahammadi
mee Harargee akka gosa wal qooddu dhorke Jawaar Mohammadi. Jawaarii fi gosummaan hin qoodaminaa jee lolu jira. Mee Harargee milisharra itti jaaree gartee akka Harargeen wanta taatee wal fixxu godhe Jawaar Mohammadi. Harargeerra koriidarii jee mana diige Jawaar Mohammadi. Dhumaatii Harargeen har'a dhumte guutuu dhumu jirraa bar. Qeeroo kuma shan fichisiise dhiiga qeeroo dhugee jaan si galee. Dhiinni qeeroo bar bilisummaa fide sirna jijjiiree Oromoo waan jijjiirti Oromoo keessa namni waa jijjiiru ni jira uumee bar si galee. San uumee bar dhiinni qeeroo lafa hin banne bar si galee. Kaarra gartee Oromoo fixu jiru Oromoo hiyyoomsu jiru si galee. Ka abbootii gadaa rashansiise kana dhiifteeti namni abbaa gadaa rashane bar aadaa ta'e sabni tokko wanni beekamuun aadaadhaami. Abbaa gadaa jechuun aadaa ta'eeti. Namni aadaa abbaa gadaa rashane nama aadaa ta'e balleesse bar. Kanammoo goota kiyya goota Afrikaa jettaan. Goota misoomaa jettaan. Namammoo kun hin ta'u abbaa gadaa rashanamuu hin qabu. Daangaan Oromiyaa sarbamuu hin qabu. Oromoon qabeenya firratti abbaa ta'uu qaba. Dabartii tan qabnu qabannee sabaa sablammii wajji mari'achuu qabna. Even Oromiyaan yoo bilisoomtellee Amaarii nu barbaachisa. Akkamitti ollaa keenya ta'a. Je'ee ka dhugaa sitti himu kun diina si godhanii. Saniifuu uummanni keenya dammaqaa please. Dammaquu si barbaachisa. Siyaasaa tana gartee namni waan ati jaalattu fidee si dura qabeeti duubaan si galaasa. Wanni qaallichi sun godhe Oromootii jechaati fidee Oromootti wanna galchee jechuudha. Hayyoonni keenya amma tattee aantu tarkaanfii qabatamaa lafarratti. Eega walga'iin sabaa sablammii dhumatti booda tarkaanfii qabatamaa irraa barbaannaa jechuudha. Isin wanni gootan hayyoota keenya deeggaruu. Duuba dhaabbachuu, wajji dhaabbachuu, waliin dhaabbachuu, heeraa fi seera uumuu qabanii jechuudha. Paarlamaa kabajamuun Dr. Bayaan Asoobaa Juusan uumamuu qaba. Yoo sun uumame kachi fiige kan waan ittiin adabattu qabda, kajabaate waan ittiin aangoonfattu qabdaa jechuudha. Yookiin kaan qabsoo waloo zoon hin taane qabsoo garee ta'a jechuudha. Saniifuu hayyoonni keenya kan akka godhu si galee anaa fi sirra jirti jechuudha. Duuba dhaabbannee si galee hamileedhaan qabeenyaan humnaan si galee waboo duuba dhaabbachuu qabna qabeenyaan. Hiniina tokko yoo waboo bitte bar kophee takka yoo waboo bitte bar si galee qabsoo Oromoo keessatti hirmaatte jedhama. Yaada tokko yoo waboo kennite hayyootaa kennite hirmaattee jedhama. Yaada gaarii yaada ijaarsa si galee kanaaf maal nu barbaachisa tokkummaa nu barbaachisa jechuudha. Keessattuu tokkummaan amma dhuftu jijjiiramni amma dhufu kun irra caalaa kan inni fayyadu uummata Oromooti. Dhugaan si hima. Oromoon har'a garteen qaallicha maqaa Oromootiin biyya bulcha jedhaniiti uummanni guutuun ijanu dhiibaa jira jechuudha. Inni immoo maqaa keenyaan nama biroo miidhaa jira jechuudha. Qabeenya nurraa zarafee fuudhee ijoollee teenya hidhachiisee namaan lolchiisu jira jechuudha. Asii immoo ati deemteeti fannoodhaan Gojjam dhayxee lolta tulluun guulessa Soomaleetu haadhaa fi abbaa namicha fannoo lolu jiru haadhaa fi abbaa isaa asii jeefti. Muyyaalee keessatti haadhaa fi abbaan raayyaan ittisaa fannoo lolu jira beekadhu. Daangaan kabachiise jee. Ati haadha abbaan immoo daangaa irratti muyyaalee du'a, Baalee keessa du'a, Harargee keessa du'a, Darraa keessa du'a, Karrayyuu keessa du'a, Wallagga keessa du'a, Walloo keessa du'a jira jechuudha haadhaa fi abbaan kee. Maali aboo ati haadhaa fi abbaan kee asii dhumu jiranii maal godhu jirte hoo jedhan bar tokkummaa maarreetiin eegu jira jedha si galee dubbii wal faallaa taate saniifuu
awwanniin isin kadhadhu wanniin ammallee irra deddeebi'ee isinii juu ummanni keenya waan dhufe takka dammayxanii bifa bilchina qabuun bifa ilaaf ilaameen keessa jirtu laaluu qabdanii jechuudhaan isinii dhufe har'a baay'een gammadee baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabaja nagaan naa jiraadhaa kun sheekaa butaatii kanuma sheer walii godhaa sagantaatti aantuun gammachuutti aantuun hanga walii jechaanutti nagaan jiraadhaan isinin jedha